Ani maqaan kiyyaa Mimmiin jedhama. Kanan dhaladhee godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti. Barumsa koollee kutaa tokkoo jalqabee amma kutaa 8tti mana barumsaa magaalaa sanatti argamuttan baradhe. Egaan maatiin koo harka qalleessa waan ta'aniif waanuma qabaniin na gargaaranii amma kutaa 8tti na barsiisanii. Anilleen barumsa koo amma kutaa 8tti ergan baradheen boodam haalli jireenya keenyaas qaalaa waan dhufeef barumsa koo addaan kuteem ofis ta'ee maatii koo jirjiiruu irratti xiyyeeffadhe. Egaan guyyaa tokko abbaa koorraa birrii 200 fudhadheen hojii dhuunfaa kootii buna danfisee gurguruu irratti bobba'e. Yeroo muraasa buna gurguraa ergan tureen booda anaa fi hojiinis wal baraa dhufne. Buna koo bukkeettiin kookaa saaxina tokkoo fi akkasuma sooftiilee garagaraa dabalee gurguruun jalqabe. Amma akka durii osoo hin taane hamma tokko bifa keenyaa fi jireenya keenyaas geeddaramuu jalqabeera. Egaan otuma kanaan jirru guyyaa tokko dargaggoon tokko buna ajajateem kaffaltii buna kolleem erganaa raawwateen booda otoo ka'een deemeen yeroo dheeraadhaaf bakka sana ture. Anis immoo erga inni bakka hojii koo tureem itti siqeen eenyu akka ta'eem isa nan gaafadhe. Dargaggoon kunis maqaan isaa Fiqaaduu akka ta'eefi magaalaa kanaaf nama haaraa akka ta'e akkasuma hojii barbaacha magaalaa Naqamteerraa gara magaalaa Gimbii akka dhufe natti hima. Anis erga inni akkas naan jedheen booda hoteelli wayii ollaa kiyya waan jiruuf tolemee yoo hojii barbaadan hoteela kanan siif gaafadhaam asuma turi jedheen dhaqee abbaa hoteelaan nama hojii hin barbaaddaa jedheen gaafadhe. Abbichi manaas tolemee nan ilaalaati nama akkamii akka ta'e fidi naan jedhaniim. Egaan mucicha fuudhee yeroon geessum akka hojjetum itti himaniim. Egaan Fiqeen achumam hoteela ollaa koo jirutti qacarameem hojii isaa jalqabe. Achumaan immoo Fiqeen baay'ee na galateeffateem akkasuma immoo baay'ee gammadeem. Inni immoo yeroo sanaaf magaalaa sanaaf haaraa waan ta'eef harruma dhufeem otuu bakka buluuf dhiphatum carroomeem mana hojii galeem. Egaan Fiqeen guyyaa sanaaf hojjechaa ooleem. Egaa Fiqeen nama baay'ee mul'ata qabuu fi nama hojii isaarratti baay'ee jabaa ta'eem maatiin inni bira hojjetum natti dubbatu. Egaan kana malees anaa fi Fiqeen ollaa waan hojjennuuf lafti hojii keenya wal bira waan ta'eef akka carraam waa bitachuu yoon barbaadeem bunaa fi meeshaa koo hundumaa isatti dhaammadheen deemee waa bitadhee deebi'aam. Amma nani deemee waa bitadhee deebuutti akka carraa gabaayyoo naa dhufes buna koo akkuma kootti naaf buuse naaf gurgureem. Shinii tokkos haa ta'u shinii lamaam gatii buna itti gurgureem fidee naaf kenna ture. Anaa fi Fiqeen kana qofa osoo hin taaneem buna wal waamneem wal biratti dhuguu jalqabna. Fiqeen immoo nama baay'ee ilma namaatiif ilaalcha gaarii qabuu fi akkasuma ilma namaaf nama kamiifuu nama guddina hawwuudha. Fiqeen gaafa haasa'uum haasaan afaan isaa keessaa ba'uum haasaa baay'ee bilchaataa ta'ee nama maddisiisuudha. Fiqeen immoo nama kaayyoo guddaa qabuu fi akkasuma yeroo na waliin haasa'ullee nama yaada gaarii burqisiisuudha. Kana qofa osoo hin taane yeroo na waliin haasa'uum nama baay'ee na jajjabeessuu fi akkasuma mooraalii koo eegu ture. Egaan walitti dhufeenyi anaa fi Fiqee gidduu jiru bifa obbolummaatiin baay'ee cimaa dhufe. Fiqeen immoo hojii koo irratti nama baay'ee na jajjabeessu ture. Akkasuma yeroo an dhiphadhes namam na faana dhiphatee dhiphuu keessa na baasu ture. Kana qofa osoo hin taane nama baay'ee kokkolfaa fi bashaasha nama yeroo na waliin haasa'u na kolfisiisu ture. Egaan Fiqee waliin buna dhuguu waan baradheef guyyaa tokko Fiqeen dhufe ana waliin buna hin dhugu yoon ta'e bunnis natti hin tolu. Yoon dhugees suusiin narraa hin baatu. Walitti dhufeenyi anaa fi Fiqee gidduu jiru baay'ee walitti dhufeenyam ajaa'ibaa ture. Anaa fi Fiqeen keessa baanee suusii walitti ta'uu jalqabne. Egaan anumtuu deebiseen of gaafadheen ofin ajaa'ibe. Egaan kan koo kun suusiidha moo suusii mucaatii kan jedhuun ofittiin kolfe. Haa ta'u malee anis guyyaa buna koo gurgurachaa yeroon oolee galgala mana keenyatti hangalaa. Garuu kan si ajaa'ibu anaa fi Fiqeen yoo walii bilbillees dhimma biraa yoo ta'e malee guyyaa tokkoof waliin bilbilleem daqiiqaa 10 dubbannee hin beeknu. Egaan otuma kanaan jirru guyyaa tokko mana keenyatti akkuma galeen Fiqeen halkaniirraa sa'aatii 5 yeroo ta'u bilbileem na kaase. Garuu yeroo bilbilum nageenya na gaafateem narratti cufeem miseejii naaf barreessuu jalqabe. Miseejii isaa yeroon ilaalum akkas jedha ture. Ani immoo maqaan koo Mimmiidha.
Innis immoo akkam jirtaa irrafte moo immaammaa koo jedhee naaf barreesse. Ani immoo miseejii sana yeroon dubbisum battalumatti onneen koo bishaan ta'e. يوم تكتين سوى البلغيان أمسك